argachuuf dhabuukun ani san madaalu laphee. Yooyaa harka fuunee jirtu hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo fayyaa keessanii akkam jirtu warroonni chaanela eebbisa entertainment jala jirtan qorri dhufeemi qorri jedhamu hin jiru simbira qorruu jammareera dhugaa. Inna akkuma sinin jedhu chaanela eebbisa entertainment irratti guyyaadhaan viidiyoo adda addaa hojjannee kara keessan dhufna. Haa ta'u guyyaa har'aa kanas viidiyoo ani qabadhee dhufe keessa tokko viidiyoon dubartii sirra argaa jirtan tuni Sanjiin Na imaa Jamaal kan jedhamtu arsii qarsaa muneessaatitti jechaadha. Haati gara jabenyaan daa'ima ishee gattee waajjira poolisii barrii dura argitee fuutee daa'imni tuni du'uudhaaf lubbuun keessaa bahuudhaaf daa'ima xiqqishuu lubbuun keessaa bahuudhaaf beeloftee daa'imtichi gaggabaa jirtu argitee namoonni itti himanii jennaan ol fuutee daa'ima manaa qabdi waan ta'eef daa'ima koosanii waan natti wal fakkaattuu fi garaana danda'uu didee jettee daddafee akkuma ol kaaseen harmaan afaan godhee jette. Harma afaan godhee yoo daa'imni tun xiqqoof beektu fuunee mana yaala geessinee fayyummaa daa'imaa kanallee cheekii goonee achi booddee fayyummaa daa'imaa kanallee cheekii goonee sana booda garuu mana yaala hundumaa waan ishiidha barbaachisu tajaajilli karaa doktorootaatiin illee godhamee fi kaza achi booda deebitee waajjira poolisii beeskistee fudhattee mana ofiitti galtee jechaadha guddisaa jirti daa'ima ishee faana. Hansin ajaa'ibuu haati dhalte. Ishiin tun dhuguma poolisii dhallee dhuguma doktoralleedha. Cimtuu dubartiiti. Haadhalleedha. Namni dhalee beeku dhalee kee namni dhalee kee argin dhalee kee hin gatinii hin darbin isa jette san jechaadha. Gara laafummaa ishee ilaala. Haati dhalte gattee haati biraa akkanatti qabdee ilmootan akka ilmoo ofitti qabdee guddiste jechaadha. Sanjiin Na imaa Jamaaltuun jechuudha. Poolisii cimtuu jechuudha. Amma dhaabbanni baankii siinqee qarshii 50,000 badhaasaa fi akkasumas gaabii abbaa gadaa itti uffisan jechaadha. Waan namatti toluudha baga gammaddee kana caalaa 50,000 miti miliyoona dooshiidha kennanii ishee kanaaf ni tagabba'a jedhe yaada. Hiika abbaa taluunat jagnummaa ishee bakka jabduu dubartiiti. Dubartii cimtuu dubartii jajjabeeffamuu qabdu. Dubartii ka bakka injiraami mee dhaloonni keenya garuu yeroo baay'een uummata namni daa'imman keenya biyya keenyatti bar daa'imman bakkee jiran dhugaa waan sin ajaa'iba. Haati ilmoo fi dhalte ji'a 9 garaatti baatte dura maa of eeggannoo gochuu dhiiste. Dura akka hin ulfoofneef maaliif of eeggannoo gochuu dhiiste dubartiin kun. Erga ulfooftee immoo deessee ji'a 9 garaatti baattee deessee garaa keessayyuu cinqamtee cinqii mixiisan keessa baaftee haadha jechuun ka ilmoodha jettee jiraatti ilmoodha jettee duuti ilmoodhaaf aarsaa taati. Egaa akkuma argitan dubartiin kun garuu ilmoo ishee kana akka ajjeestitti ilaalama. Ilmoo tana gattee odoo sareen achii fuutee nyaattee osoo bineensi nyaattee osoo allaattiin achii fuutee nyaattee osoo horii wayii achitti irrajjatee ajjeesee qixxee duutee daa'imti tun jechaadha. Rabbitu ishee eegee namni argee malee. Inni akkuma akkasi gootee haati dhalte jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni keenya of eeggannoo taasisaa gaa'ilumtuu seeran alaatu ta'uun qabu. Tokkoffaa abbaa manaa kee wal fuute taanaan sirratti illee gatee sigatee deeme dura ol jaalattanii ati ulfoofte yookiin eega deesse booda sigatee gaafa deeme wajji rakkadhu wajjiin dudda citi guddisi itti kadhadhu guddisi. Ilmoo kee kanarra gattee boru waan illee maasiin jedha. Ishi boru eenyu eessa godhe jettee ilmoo kee kana guddatee dhufee si argee yookiin argite ilma kooti jettee fudhattamoo ilmoo koomiti jettee achi ofirraa dhiibda. Tokkoffaa dubartoonni keenya rakkoo cimaan keessan kana itti yaaduun beektan tasgabbooftanii murteessuun beektan. Gaa'ilumtuu seeraan ala raawwatan akkasumas boyfriendii maalii jiinkii jettanii dubartoonni keenya dhiira argitan jaloof qabda suni miidhaan isaa tokko kanaadha. Ilmoo kee immoo dhalte taanaan itti cite abbaan fedhe isaa jibbu wajjin isaa jedhe jibbame. Tokkoffaa maatii odoon beekne faayoo dahan dubartoonni baay'een bakkee odoo jiraatan yoo odoo magaalaa keessa faa galanii kireeffatanii odoo jiraatan yoo odoo maatiin isaaniin beekin osoo heeruma isaaniin argin kan wal qunnamtii saalaa seeraan ala ta'e yookiin sagaagala raawwatanii ilmoon uumamtee namoonni akkasiiti warri waan akkanaa kun hojjetan jechaadha.
Tokkoffaa ilmoo keessan cubbuu caalu gatuu caalaa harraawwattan sagaagalte sunis cubbuudha. Garuu raawwattee kan deebitee lubbuu fuutee gatte sun cimaa cubbuu cimaa. Maatiin na jibbaa, obboleewwan koo na jibbuu, hiriyoonni na jibbuu, boru ittiin bultiin argadhu jettee ilmoo dhaltee garaa kee keessatti ji'a 9 garaatti baattee kaate fuutee yoo bakkeetti gattu ani hin beeku akkamitti yaaddeeti garuu. Yaaddaniittu garuu waan akkasii kan dubartoonni keenya ejjechi isin gochuu qabdan, ilaalchi isin gochuu qabdan isa boruu san yaada. Waan ni maannaan jedha. Nama osoo hin taane namaaf hin jiraatin ka. Odoo kan nama sodaatu taate, odoo maatii kee sodaatu taate, osoo maatii keetiif kabajaa qabdu taate duruma miila keessan hin bantan jechaadha bakkuma argitanitti. Erga miila banteen booddee wanti ta'e tafaxxareemi faxxare. Okin of eeggannoo gochuu qabdan ture dura odoo wanni tokkoon uumame. Erga uumame immoo ilmoon tun dhalatte ji'a 9 guutuyyuu hin baattemi. Ji'a takka lamallee miti. Ji'a 9 garaatti hin baatte. Mixiin guyyaa takka ciniinsuu namni dahee beekuu hundi ni beeka jedhee yaada. Ciniinsuun guyyaa takkaa sun hagam akka cimtu, hagam akka ulfaattu. Yaaddanii beektu garuu. Isa kana guutuu dandeessee dubartiin kun akkamitti har'a daa'ima kana fuutee bakkeetti gatti. Meenatti maa? Basma dhalli namaa garaa jalatti jabaate. Kana bira kun wal ajjeesa. Haati ilmoodha garuu hin duutiif malee kan ilmoo ajjeestu kun yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti safuudha. Waan hin dhaga'amin hin jiru Itoophiyaa kana keessatti waan baay'ee nama jabbisiisuu fi waan baay'ee nama sodaachisuudha. Dhalli namaa ilmoo ofii jechuun haadha jechuun kabeenu nuti amma haati keenya harmeen keenya gizee nu guddisetti nu wajji ciccabdee nu wajji bifa ishee fixattee nu wajji cittee dudda cittee harkaa luqqaatee qamaa cuftee dhoqqee hartee nyaata nu laatte waa meeqa akkasitti hojjettee guddistee asiin nurraa dhixxee asiin nu geejje. Nuti hoo maal haadha keenyarraa gaarummaa san barannee kifaatii kana yookiin gara jabinya kana eenyurraa barre? Eenyurraa dhaallemee nutti himaa? Dhugaan yeroo baay'ee gaafinatti uuma shamarran keenya hundumaafuyyuu gaafidha. Shamarran yeroo akkana hojjennu eenyurraa dhaalle waan fukkisaa kana silaati keenya gaarummaa akkas jiru san nu barsiiste. Isma. So nuti teetinnaa akkasiisan harmee keenyarraa baranne numa waan faallaa harmeen keenya goote nun guddisne san yoo ilmoo keenya irratti goonu maaltu namatti dhagahamame yaaddanii beektu shamarran keenya. Gaa'ila keessan duratti wal qunnamtii saalaa kan seeraan ala ta'e raawwachuun akka cubbuu ta'ee fi akka waaqa faanallee waliin nama buusu beekuu qabdan jechaadha. Itti aansa immoo erga waan raawwatteen booddee lubbuu gattee fuutee bakkeetti gatuun mucaan kun ishii amma fuudhame guddifamaara daa'imni kun haati sun ishii maalitti jirtime? Maal keessa jirti? Garaan ishii akkamitti obsee taa'aa jirti? Dandeechituma garaa kutattee jabaatte ilmoo ishii kana yaaduu dhiiste taa'aa jirti. Yaaddaniittu garuu ishii haa teessu haa dhiistu inni rakkoo miti. Gaa'een hordofte amma miidiyaa irratti dhaga'uu dandeetti waan daa'imni kun keessa jiru. Oduu du'e jettee yaaddetti garuu. Moo gaaf guddate naa galaa gaaf guddate haadha koo fidaa jedhee daa'imti kun hawaasa kana cinqee nan fudha gaafa guddate jechuun hin jiraa. Daa'imti ammaa qaruu ta'edhaan eeggatina. Daa'imti ammaa bilxiidha laal. Isa guddise malee isa dhaleef hin cinqamtu. Isa ishee wajjii caccabe ishee guddiseef cinqamti. Abbaa guddiseef haadha kooti jetti malee ishee kan gatte kana fa'aa haadha koo akkanatti gatte gaafa jedhaniin haadha kooti jettee itti jettanii yaadanii garuu hin eeggatti isheen garuu. Namoonni keenya garuu garam akka yaadnullee na ajaa'iba yeroo baay'ee dubartoonni keenya of eeggannoo godhaa. Kun immoo ilmoo ofii dhalee ji'a 9 guutuu baadhee deemee har'a da'ee bakkeetti gatuun afaan kiyya irratti hin cima. Natti ulfaate dubbachuufuyyuu. So kanuma isiniin jedha hordoftoota keenya shamarran keenya wanni ani isinii dhaamu gaa'ila duratti gininyinnatii yookiin wal qunnamtii saalaa hin raawwatina. Tokkoffaa miidhaan kana fidu lubbuu namootallee waaqanillee walitti kan nama buusu lubbuu daa'imallee dahanii kan gatuu fidu kana jecha. Bakka haadha keenya irra gaarummaa barannisan addunyaa barsiisuu qabna. Haadha keenya irra gaarummaa dhaallisan dhaloota barsiisuu qabna malee
fokkisaa deemuu qabnu nuti. Video kana share walii godhaatii dubartii kanarraa fakkeenya fudhadhaa gaarummaa baradhaa dubartoonni keenya dogonkortanii bakka hin taanetti hin kufinaa galatooma.